Tole akkam jirtu hordoftoonni chaanalii keenyaa chaanalii baadiyyaa irratti qoosaan akka seenessuutti hordofaa turtan bareedan anaaf binsirii jedhu kutaa lammaffaan dhufee jira. Kutaa tokkoffaa akkamitti akka ilaaltan hin beeknu homaa gaattis nama dhukkuu kunis nama dhukkuu oduu subscribe godhanii baay'ee kan namatti tolu ta'a. Kanaaf kutaa lammaffaa immoo asumaan daawwachuu keessaniin dura laayikii fi warri haaraa taatan keessattuu subscribe gochaa akka nu gargaartan isiniin jenna. Akan bira dhaabbattan isiniin jenna. Baadiyyaatu bira dhaabbachuun nus hunduma keenya keessattuu warroota qoosaa jaalatan jajjabeessuu ta'a. Qoosaan keenya ammallee itti fufaa anaaf binsirii kutaa lammaffaan akkamitti itti fufa kan jedhu yaadachuudhaaf kutaa tokkoffaan bakka dhaabbate yaadannee itti deebina. Akkami dubbiin keenya kun yoo guduunfine moo yoo hiiknee itti fufne deemsisa? Deebiinsaa keeti. Amma asirraa jalqabnee immoo kan itti fufnu ta'a. Yaada keessan akka nu biraan hambifne isiniin jenna. Anaaf binsirii ni jiru. Daawwadhaa. Walumaan itti fufu. Erga isheen na biraa deemteen booda mul'ata qaama ishee irra deebi'ee yaadachuu yaale. Furdinni ishee lafa raafuu fi sangaa harargee gabbataa sanaan wal qixa. Rifeensi ishee gaggabaaboon qabsiistuu keessa bittinnaa'anii mul'atan ija koo dura jiru. Fuula ishee tolchaa buddeena xiqqoo yookaan bodda ishee fakkaatu keessan wanta lama qofatu ifee mul'ata. Ija ishee gurguddaa fi hidhii ishee furdatee gubbaaf godatti qoodamee taa'u. Funyaan ishee garuu waan bakka jiru fakkaatu. Kuni funyaan jettee yoo barreessitee itti maxxansinuu addaan baasuun nama dhiba. Harmi ishee nama buna cirtee lapheetti baattu ishee fakkeessa. Furdina ishee isaan tokko arfaffaa ta'uuf sanatti eda'amuunis tulluu tuulamee taa'uun wal dorgomsiisa. Taa'ee yaada. Namni carraa ishee jala ciibsee ofii irra ba'uu argata. Yoo dhagaa kaa'atee irra ba'ee ta'e malee ol ba'anii gad deebi'uun salphaan ta'u. Yooma akka tasaa irraa kufuun dhufu lafa ga'ee yoo hin caccabin hafuun waan hin yaadamu. Galgala sana rafuuf akkuman ciisee bilbila sochii yookaan moobaayil foonii kiyya baneen feesbuukii ilaalaa ture. Kaleessumtii saree ollaa keenyaa tokko faana suura ka'ee maxxanseen waanan tureef waan namni koomentii naaf barreesse ilaaluu ture kaayyoon koo. Otuu dhiira taatee leenca ammanta wal fakkaattii wal barbaaddiif malee naan jedhe ta'u. Garuu leenca moo saree wayyaa? Inni hin beekne malee leenca hammachaa oolteyyuu bultee gaafa beela'u sumaan soorata godhata. Sareen garuu beeloftuyyuu deemtee bakka irraa barbaadatti malee sitti hin garagalu. Ani michuu dhugaa ta'uun ishee beeka. Kun immoo saree ishee miila lamaa osoo hin taane luka afuriin sochootu sana ilaallata. Obboleessa kee hangafa moo quxisuudha? Naan jedhe namni biraa immoo. Jaalallee keetii? Kun immoo yaada kenname kan dhibiiti. Akkuma koomentiiwwan hedduu dubbiseen booda gaaffii namni binsirii garafaa jedhu na gaafate tokkittiin qalbiin butame. Ati isa kami? Jedha gaafii. Deemin piroofaayilicha ilaale. Amman amanuu dadhabuttiin irra deddeebi'ee ilaale. Edaa binsiriin mucayyoo hidhii giboo kan rifeensi gabaabaa furdoo ija addeessaa na salphistee salphatte sanadha. Dafeen gara koomentiitti deebi'ee deebii isaa barreesse. Sitti hin mul'anne moo? Ani san si hammatee jiru sana. Erga guyyaa sanaa mana barumsaa keessatti akka carraa yoo walitti dhufne wal gaarreeffannee wal bira dabarre. Isheenis dalga na millatti. Anis akkasuma. Haalli ishee kun immoo xiiqitti na galchaa dhufe. Jechaan wal waraanuu fi ijaan wal qoccoluu ishii faana saaraa danatti ta'aa dhufuun ofirratti bare. Guyyaa gabaa ture. Anaaf binsiriin tasuma kan walitti baane. Re'ee tokko funyoon harkisaa fuuldura buutee jirti. Re'een harkaa ba'uuf burriiqatti. Isheenis immoo offaan adeemsisuuf harkisti. Egaa anis kanuma gidduutti fuulduraan itti ba'ee jecha tasa afaanitti na dhufe itti darbata. Hoolaa kan afaan ammoo eessa deemaa jirti? Ati wallaaladhuma wayitii nama hoolaa bireellee addaan baasee hin dandeenye. Miira tuffannaa of keessaa qabuun. Dhiifama. Si osoo hin taane reettii sana faana naasaa jiran fakkaata. Akkas akkasitti osoo jirruu yeroo keessa wal baraa dhufne. Tasumas ishee yaaduuf dubbii ishee dharraa osoo hin deemuun of arge. Yoo mana itti naasa'in illee ijaan arguu dhabuun waan hin yaadamne ta'e. Waa'ee ishee yaaduu hin qabu jedheen yaaduu dhiisuu dadhabe.
ijuma ishee erguufis mana kitaabatti deddeebi'uun baay'ise. Abbaan kiyya Amma daandii qajeela irra buuteetta. naan jedha yoo anaa yeroo dabtara qabatee mana kitaabaan deema jedhu na argu. Ani garuu achi deemee kanin kitaaba kiyya gubbaatti argu mucayyoo mul'ati qaama ishee kanin faallaa jiru tokko. Yeroo keessa akkan jaalala ishiin qabame of amansiise. Itti himuuf garuu onnee eessaa bitu. Itti himuu barbaadeen itti himuu sodaadha. Bira ga'een deebi'a. Deebi'ee immoo ofitti aareen itti deebi'a. Dubbisuuf aggaameen callisee bira kuta. Gaaf tokko garuu ergan fuulatti himachuu dadhabee bilbiluufin qaba jedheen bilbila ishee barbaadee argadhe. Achiis dhiya aduu galgalarra bilbiluu dhiisuu yaada jedhuun osoon muddamuun sa'aatiin 3 darbe. Yoo kaastee hoo amma dhuguma seerannaa haasofsiistii hin haasofsiisu. Of gaafadheen ofiif deebisa. Dhumarra garuu bilbilarra ergaa barreessee itti erguun akka wayyuu of amansiise. Achiis yaada kiyya sassaabadheen gumbii jechootaa keessaa hamma humna koo yaadota raawwuu eegale. Akkam jirta Dinsirii? Nagaadhaa? Tarii bilbila koo eessaa argatte jechuu dandeessa? Akkamitti naaf barreessuu danda'e? Yaanni jedhus qalbiitti siif dhufuu mala. Bilbila dhiisitii Waaqayyoo yoo barbaadan ni argu miti ree? Dinsirii koo dhugaa dubbachuuf haalli ittiin wal argine kan walitti nu mufachiise ture. Ta'us turtiman si argaa siin wal dubbachaa fi gaarreeffachaa dhufeeniin otuu ati ana keessaa bakka qabaattuun si arge. Adaraa kee akkamitti akkas naan jetta naan hin jedhin maaliifis jettee nan gaafatin ani si jaalladheen jira. Fuulduratti tasgabbiidhaan wal arginee akka haasofnus abdiin qaba. Ergaa koo erga dubbistee akka naaf barreessitu abdii godhachaa yeroo gaariin siif hawwa. Abdii sarraa nagaatti. Jechoota funaanee ergan walitti hidhee booda hammaaree itti erge. Achis bilbila kiyya teessuma gubbaa godheen rafuudhaaf huccuu baafachuu eegale. Battaluma qomee kiyya gubbaa ofirraa mulquutti. Ergaan bilbila kiyya keessa seenuu sagalee fi kirkira bilbila kiyyaarraa hubadhe. Maaluma jettee naaf deebistee laa? Bilbila kiyya kaasee dubbisuuf yaadan deebisee immoo dhiise. Tarii yaada gaarii kaasuu malti. Yookaan immoo akkuma amala ishee jechaan na waraanus dandeessi. Yoo amma deebisee sa'aa hirribaa hedduu fuuldura kiyya jiru ofitti dheeressuu yookaan gabaabsuu waan hin danda'uuf ganama gaafa bari'uu akkan dubbisuu qabu murteesseen galgalicha guutuu waan isheen jettee deebisuu dandeessu tilmaamaa. Anis yaada wal fakkaataa akka keen qabu. Bal'inaan ol arginee haasa'uu dandeenya. Bada sii deebi saree akka keetii barbaadadhu. Erga yoomii sareen nama jaalachuu jalqabe? Hoolaa moo re'ee abbaa kee na seetu? Xiqqoomalleen salphattuu ammati akkuma na tuffatti sin jaaladha kan jettu. Bareedaa koo akkamitti yaada koo dubbiste garuu? Aniyyuu siif bilbiluu sodaadheen lakkoofsa kee ergan argadhee bubbuleera. Waan hin yaadne hin jiru. Halkan guutuu isa as garagaleen achi gaggalagalee yaadan ol falmaa bule. Ganama akkuma dammaqeenis mana fincaanii ga'een deebi'uun fuula kiyya dhiqadhe. Ergan uffata kiyya uffachuu qoqophaa'ee booda bilbil sochii koo kaase. Achis baneen ergaa edanaaf gale saaqe. Ergichi garuu hafteen herreega keessanii gahaa waan hin taaneef ergaa kana erguu hin dandeessan. Maaloo herreega keessan guutatee irra deebi'aa yaala kan jedhu ture. Kan sodaan onnee koo gufuu natti ta'erra inaaffaa teelee Itoophiyaatu na waxale. Abjuu fi yaada kiyya halkan guutuu bishaan nyaachuu aariidhaan na dhuunfate. Osoo jireenyaatiin gara mana barumsaatti hin kute. Qaamaan itti himuun qaba. Xiiqii jedhuun dhuunfatame. Fuulduratti gara mana barumsaatti. Karaa feesbuukii isheen barreessuuf waan na dagachiise garuu dhiibboo natti ta'e. Akka itti ergaa ta'ee wayita barnootaa erga xumurreen booda boqonnaa irratti akkuman kutaa barnootaa gadi ba'een Dinsirii qofaa ishii muka jala teessuun arge. Dhaquu dhiisuu jedhee ergan yaada koon yeroo muraasa wal falmeen booda laphee kiyya jabeessee fuulduraan gara ishiitti miila fuudhe. Ishiinis anaa itti deemuu argitee otuu nan baqatin bakkuma jirtu teessee turte. Amma bira ga'een Akkam jirta nagaa keetii? akkuman bira ga'een gaaffii an jalqaba irratti dhiyeesseef ture. Na dhukkuba siin jedhanii? Deebii dalga galaadhaan na eegaluu ishiiti. Lakki garuu naguma si gaafachuufi. Hin maraanne obboleessa koo. Nagaa ta'uun koo mul'atu?
Dhiifama yeroo darbe immoo Amma narraa deemta moo deemtu? waan boqoqxee utaaltu natti fakkaate. Silayyuu sila ittuma dhiitaa. Fuulli ishee lafuma dukkana bariirraa gara ifaa ganamaatti deemaa jiru yoo jijjiiramuun arge. Miirri ishee neetwoorkii biyya kanaa isa al tokko badee dhufuun ol natti fakkaate. Ifti fuula ishee akkuma salphaatti biyya kanaa ammuma ijaaree immoo diigamu. Ifuma amma dukkanaa'ee ammuma amma bari'u. Qarree qara muramu. Tasuma miira biraan gaaffii naaf dhiyeessite. hin muru garuu wal riqa. Ati danda'amtu abbo. Yoo na baattee naa Ergan jedheen booda ofitti aare. Dubbii kiyya collee godhee haasawuu akkan qabus waadan ofiif seene. Ishiin garuu bakka teessee ol ka'a Edaa baatamuus ni feetaa? jettee ol kaatee dhaabbatte. waan fedheefuu eessa jiraatta garuu? Haadha kiyya faana. Haadhi kee hoo eessa jiraata? Abbaa kiyya faana. Abbaan kee horee eessa jiraata? Anaaf haadha koo faana. Tole eessa jiraattu reesin? Mana keenya. Bakka jirtutti na dhiistee gara kutaa ishiitti kutte. Anis bakkuman jiru tureen haga ishiin fagaattee ija kiyya duraa baddutti ni ilaale. Aariidhaanin daree barnootaa seene. Garuu waan barsiisan baayolojii keenya barsiisaa ture tokkollee qalbiitti nan coomu. Aarii isheetu sammuu na dhuunfate. Amma akkan waa'ee ishee yaadu na godhe. Akkaataa dubbii jecha isheetii otuun yaadus waamamuu maqaa kiyyaan dhagaye. Rifadhee gaafan qalbiitti deebi'ee barsiisaan irra dhaabbatee jiruun arge. Maal yaadda? Naan jedhe erga irra deddeebi'ee na waamee booda. Yaadan Arrabni koo na mucucaate. Maal akkan barsiisaa ture quba qabdaa ammati? Eeyyee dhaggeeffataan ture. Tole erga dhaggeeffatte gaafiin si gaafadha. Erga jedhee booda xiqqoo yaadee Mucaan hin dhalatin reefu gadaamessa keessatti uumamu maal jedhama? dhiira moo dorbamu jechi? Argiteen afaan hin jirtu. erga jedheen booda gabatee gurraachatti garagaluun seeqee deebi'ee immoo as garagaluun Addaan hin beekamu. naan jedhe. Phexros. Otuu mucaan hin dhalatin maqaan Phexros jedhan jettee haati koo. Kabalee erga ganna baaseen booda Fiitesii moo Phexrosiin jedhe barattoota? jedhee isaan gaafate. Yaadiin sirii hojii keenyaadhuun jedhe garaa. Lammata maqaa isheen kaasu waa'ee ishees hin yaadu jedheen waadaa ofiif seenus hin dandeenye. Osuman hin fedhiniin dhuftee na fuuldura naannofti. Tasuman qalbiidhaan uumama furdittii sana ilaala. Borumtaasaa osoo keessi kiyya na wal'aansoo qabuun otuu hin argin oolee gale. Guyyaa ittaanus akkanumaan ture galeen galgala feesbuukii gubbaatti ergaa ishee arge. Akkam jirta? Nagaa keetii? Maaliif badde? Kan jedhu. Amanuun dadhabe. Kun sirrittiidha moo nama biraa ta'a? Isayyuu nagaa na gaafatte. Ni badde naan jetteen. Na ajaa'ibe. Ni badde. Aarii keessas ta'u gammachuudhaan jecha badde jedhu yoon dhaga'u mudannoon an bar tokko gannarra Finfinnee dhufee na mudate yaadadha. Erga manni barumsaa cufame booda adaadaa kiyya bira Finfinneen dhufan ture. Akkanumaan ganna tokko dubartiin afaan Amaaraa qofa beektu tokko kan hiriyaa adaadaa kootii taate mana dhuftee waan hin beekneef karaa gubbaatti argeen Anchi badde lamindin nama badde ati badde ishii jedheen. Afaan Amaaraa haasa'uu kooti. Dubartittiin kan silaa fuula ifaadhaan na dubbisuuf harka bal'istee gara kootti dhufaa turte. Akkuma dubbii koo dhageessen battaluma jijjiiramtee harka ishee na dubbisuuf natti aggaamaa turte. Kaballaa gootee maddii koo gubbaa boqochiifte. Imimmaan iyyuu koo dursee akkuma dhangala'uu eegaleen mana keessaa dhaga'anii maatiin adaadaa koo gadi yaa'an. Maal inni maal taate? Jecha ariifattee gadi baatee dhufte adaadaan. አንቺ ምን አይነት ባለጌ ልጅ ነው? Jettee hiriyaan ishee gaaffidhaan. ምን አድርጎ ነው? Adaadaan koo itti mufattee anis akkumaan boo'ettiin jira በጤ ነሽ አለኝ። jettee dubartittiin. Jennaan garaa kootti dhuftee dheekkamsaan ማል ጀቴ ነ ማሊፍ ቀስ ጀቴ jecha qonxoo xaanatti gadhiiste. Anis isheen dhuftee hin beekneefin maaliif baddeettiin jedhe malee maalan balle? Lafumaa kaatee na kabalte miti.
bo'uudhaaf fudhama mummu'amaan dubbata. Amma of to'achuu dadhabdutti kolfite adaadhaan koo marrumaan qabattee teessee ol ka'a. Guyyaa tokko immoo limmoo biti jettee bakkeetti na ergite. Marfiyaallee jettee gaafattammoo. Jettee natti himuun amma suuqii ga'utti irra deddeebi'een jedhe. Biyyummaa nan kiyya jedhu afaan wallaaluun ofii orma ta'e. Gaafan dubbachuuf jedhu garuu dagadheera. Xiqqoo yaadan waan afaan itti na dhufe gaafadhe.